Ilmaan siikoo meeqa? Ilmaan siikoo sadi. Dayii bunaa gabataan saddeetuma. Abbaa ormaa anillee tan teetuma. Finna kee fakkaadhinna waa garaasi nyaadhinna. Achinnaa qabi ol darbi malee gadi hin darbin jetti. Ilmaan siikoo meeqa? Ilmaan siikoo sadi. Ilmaan siikoo sadi. Yaali. Lama. Harargeef shaggooyyee yoo jenne Arsiif maal jenna? Arsiif weedduu. Weedduu. Haa ta'u. Geerarsa. Qanafa jechuun maal jechuudha? Qanafa. Sirba Faayisaa Furii keessaa kan jaallattu tokko nuuf sirba. Urkoon durin geerartu qondaalatu geerara. Fiixaa tiyyatu gootaaf kanaaf diina weerara. Ammallee qondaalatu geerara. Ashamar kafunee kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation kanneen biyya alaaf biyya keessa jirtan nageenyi keenya bakka jirtan hundaatti sinaga qabu jecha har'amoogaa qophii bashannanaa keenya istiidiyoo keenya magaalaa Adaamaarraa ka'uudhaan egaa magaalaa Shaashamanneetti kan nuti argamnee jirru egaa magaalaa Shaashamanneettis egaa kan nuti argamnee qophii bashannanaa namoota guyyaa walitti nu fiddee faana turtii kan taasisnu ta'a yeroo maragaa qophii bashannanaa keenya aadaa seenaa fi duudhaa Oromoo ganamaa irratti egaa barnoota irratti kan inni xiyyeeffatedha egaa qophii kana qopheessuudhaan si waliin kan turu ani boontuu dastaati gama ogeessa kaameraatiin Caalaa Rundaasaa nu waliin tura. Maqaa keessan irraa jalqabnu. Umsee odalee. Ilmaan siikoo meeqa? Ilmaan siikoo sadi. Ilmaan siikoo sadi isaanis. Isaanii maqaa. Maqaa isaanii. Maqaa addaan qulqulleeffadhu mandoo siikoo jecha beeka. Maqaa isaanii yaantu? Maqaa isaanii Maccaatuu lama jedhani. Barreettu jedhani. Akkasi. Maqaa keessan? Leencoo Hajjitinaa jedhama. Qaasim Saaddoo jedhamas. Leencoo gaaffii ani si gaafadhu Harargeef shaggooyyee yoo jenne Arsiif maal jenna? Arsiif weedduu. Geerarsa. Gaaffichi si galeera? Harargeef shaggooyyee yoo jenne Arsiif maal jenna? Harargee fi Sirba jenna. Sirba jenna? Dhiichisa. Dhiichisa jenna? Atoo? Ragadi. Ateeteen bakka hedduutti qoodamti. Ta daa'aatitu jira. Ta fuudhaatitu jira. Ta gurguraatitu jira. Seenaa hoddu qabdi Oromoo. Ateeteen teenna seenaa hoddu qabdi. Gaafa intala gurguran gaafa intalti heerumtu balbala dhufee kadhata yoo inni balbala dhufee kadhate murtiin baasan abbaa seeraatitu jira haadha seeraatitu jira gabataa qopheessan gabataan seera kuteessa sabareen guchumni seera kuteessa gabataa qopheessan yoo gabataa qopheessan gabataa kanarratti uwwisa haati uwwisaa bira dhaabatte haati siinqee bira dhaabatte seenaa dabarsitiif dhaabatte maal jettee dabarsitiif baarree abbaan intala sanii abbaan gadaa hoo baarree hoo barsee jedhaan haati maal jetti ta intala maal jetti gabataa gisee qopheessitu san dayii bunaa gabataan saddeetuma abbaa ormaa anillee tan teetuma finna kee fakkaadhinna waa garaasi nyaadhinna achinnaa qabi ol darbi malee gadi hin darbin ateeteen deebi ta dayaatitu jira isiin deette qanafaan jirti isii qanafaan jirtu yoo abbaa warraa ka'ee dhaane takkatti magga uttaalee ililfata jettee ililfatte yoo isii ililfatte maaltu galee haadha balu maaltu galee jettee itti gabbaate yoo isii itti gabbaate deettuu na dhaane maarree jetti achi ililfatee wali gayyaa ganyaa yoo gayyaa
karaa dheeraa san deemnaa gurbaa boonaa san geennaa horoo dandeennaa jedhaa itti duulte. Kennaa itti duulte mana san hin dhatte isii baadhattee baatiin. Yoo isii baadhattee baateen galmattiin galattii miree amma abbootii gadaa dubbifata fiigee dhaqeeti. Maaltu galee maali yaawwatatee namaaf yaatanii ateetee maaf baatanii maaltu galee jedhee gaafata. Abbootiin gadaa kun deettuu na dhaanee qanafaa na cabsee jetti. Yoo isiin jetteetin jettu madii qabamaarree balleessaa irraa baamnaa jedha. Nuu taa'aa jedha ofirruma gab jetteeteetti. Hoolaa qabee fida. Yoo inni hoolaa qabee fide laga sheedamaa anoolaa nyaadhu akka jeedalaa jette amma mirgoo qabee fide. Yoo inni mirgoo qabee fide dhadhaan killaan qophaaya. Horteen isaa muluun hin qixxaa. Siinqee diriirsan isa wayaa afatee itillee afatee wayaa uffatee ta'a. Maatii isaa qophaa'ee siinqee akkana hariiran. Siinqee irra hariiranii sardoo fuudhanii sardoo kanatti jisanii warra muluu dhadhaa killaa kanaan tuqan adda isaatiin tuqaarra deemanii qajimaa dhaabee korma kana achi hidhee qajimaa isa irra qalattee warra faltee achi ol kaa'ate. Hennaa kaatoom. Ilmi baay'eetu nu lammeessa gosa keessa jette. Ammallee na faltadhee ka biraallee waama. Ganda sanillee dhattee akkasuma falti. Kas qabdii ateeteen bira lamuuti. Yoo namni wallole araaraaf hedduu dhatte. Waa sadii amma. Araaraaf hedduu dhatte. Ili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  siinqee mateen tana il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 i. Siinqee teen akkana qabne qaxxi jedhee dhaabata. Qaxxi jedhee achirratti abbaan gadaatti bahee akkasii araarsaa siinqeen akkana qabdi galatooma ulfaadha aadaa kana qabdi safuu kana. Maqaa kee? Maqaan kiyya Muktar Muhammad jedhama. Gaaffii an tokkoffaarra si gaafadhu ilmaan Arsii lameen eenyu faadha? Ilmaan Arsii Sikkoo Mandoodha. Ilmaan Sikkoo meeqa? Ilmaan Sikkoo sadii. Suuta jedhee yaali. Ilmaan Sikkoo Ilmaan Sikkoo meeqa? Ilmaan Sikkoo nama shan. Shan isaanis Maqaa isaanii hin beeku garuu. maqaa isaanii yaali. Yaali Arsii. Yaali shanidha itteetta shanan isaanii. Argadhee shanan san. Shan jetteetta shanan isaanii maqaa isaanii naaf jetta. Itti qophaa'ee hin dhufne kaa maqaa isaanii mataadhaan hin beekamu. Yaali Ishi. Hin beeku. Qanafa jechuun maal jechuudha? Qanafa. You know what? It's actually yeah.